السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هردفتوتا في خبجمتوتا channel عبد المجيد official كاسمه فيسبوك أبشال. هندي قسم بقى جراتني سنين جتشا هردفتوتا في خبجمتوتا سينا نرى سينا دراني تنقراقر. سينا كان حقر ماتنا لقي فد أوبسان حقر مات يونو لقي فد حقر درار كتجي تيادا. أكاسما كمان ترى دراني تي جما دوبا ترتي gorsaa fi takau nasihaan seedaamutu jira. Obboleessoo miliyeena takau kuma kan nu garsiisu kan nu dhaqqabsiisu isinuma gama fiidiyoo kanaatti isin dabarsuun duratti akkuma gama duraanii walii beeknutti inshallah fiidiyoo xiqqaa kana booda gama sagantaa kana. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا صدق الله العظيم. اوكي هردتو تخو جمتوتا هنجسن هنجك قلبي تنيا الله في أكما درانيتي إن شاء الله. ganda akkan bareedu tokkotu jiraachaa ture. Ganda kanarraa haati manaatii fi abbaan manaa tokko dooniidhaan baharra deemanii halluuna guuraa turan. Siifaanii michiyoo akkan bareedu tokko qaban haawwan takkaa'u namni guddaan kuni michiyoon isin arkaa jirtan kun siifaanii jedhamti. Michiyoo kana guddisuudhaaf yeroo hedduu isaan bahararra takkaa'u bishaanirra dalagaa turan. Akkasumas dulloomee abbaan sii guddatanii michiyoo isaanii tanatti yaamanii abbaan siitii fi isaan nyaata bareedaa dhiyeessanii fi abbaa jeen abbaan siidha. Siifaanii ani dulloomeen jira ganaa guddadheen jira abbaa bakka biyya tana silaan irraa qabdi akkam jetteen. Haati manaatis ati dhiisi jetteen haa na wajjin daleedu suuqa na wajji deemtee haa ilmoo tiyya siifaan kiyya magaalaa na wajji deemteen waliin daleeda akkam jetteen haati isiitis itti dubbatte siifaanidhatti. Siifaaniin akkana jechuun deefteef ish dhiisaanurraa an jireenya rakkoo akkanaa kana jiraachuu hin danda'u jetteen. Rakkoo jireenya qasaa akka keessanii kana jiraachuu hin danda'u isinirraa hin deema jetteeni loolteen. Akkasumas intala takka tan arkaa jirtan koofiyaa ifirraa qabdu kuni suuqa kana keessatti akka malee beekamti. Isiin tuni Khadiyyaa jedhamti. Khadiyyaan akka nama meeshaa arkaa jirtan kana gurguratudha. Meeshaa tana namni hedduun irraa bitachuudhaaf baay'ee takka namni hundi magaalaan tun guutuun isii dubbatti. Eenyu Khadiyyaa dubbatti. Khadiyyaa itti magaalaan guutuu meeshaa tana namittiin kun eenyu akka taate gamoo duubaateetti hubachuuf dandeessa inshaallah. Khadiyyaan akkasumas meeshaalee garaagaraa koofiyaa isii keessaa gabbaaftee tan namaaf gurgurtudha. Namittiin tun eenyu akka turte haga dhumaan waliin tursiif hinima inshaallah. Meeshaan si takka naf tokkuma argaa jirtan miisa kanarraa bitamee dhumaa jira. Akkasumas namni hundi magaalaan guutuun Khadiyyaan tun akkamitti meeshaa kana gurgurti jechuudhaan jeeqamanii jiran magaalaan guutuun jechaadha. Guyyaarraa meeshaan isin fiddu meeshaa tirfee ta'us gurguratteetuma galti jechuudha Khadiyyaan. Akkasumas siifaaniin dhuftee itti yaaddee dullatti Khadiyyaa tana jala deemee irraa baruun qaba jetti. If duuba hoggaan deebi'ee gama siifaanis deebi siifaaniin haadha ummaa siitiif abbaa sii wajjin nyaata bareedaa nyaachisaa turan isaan kolkolanii guddisan gaa. Akkasuma jireenya rakkoo kana hin jiraadhu jettee siifaaniin baay'ee takka itti yaaddoo itti aartee jechuudha siifaaniin jireenya sii kanatti maaliif kiburaaniidha siifaanii jechuun akka makka taatu haga dhumaan na waliin ture. Baay'ee takka haadhaa fi abbaa sii irra sagalee ol fudhattee kabajaa isaanii dhabdee an jireenya akka kanaa kan hin jiraadhu janiin haadhaa fi abbaan oduu dubbatanii biraa qottee siifaaniin. Gama eenyu dhufte gama Khadiyyaa dhuftee Khadiyyaadhatti dubbate Khadiyyaa maaliin si gargaara yaa intalatiyya jetteen Khadiyyaanis waa'een sirraa gurguraa meeshaa jetteen. Akkana yennaa siifaaniin laa ani meeshaa hin barbaadu si waliin jireenya bareedaa akkamitti akka ati meeshaa tana gurgurtu sirraa barachuu barbaade jetteen siifaaniin. Khadiyyaan akkana jechuudhaan deebifteef na waliin deemuun xariiqa jabaa sitti fudhate jetteen itti qofalte eenyu akka ta'e na waliin tureeti. Khadiyyaan an na waliin deemuun namni akka keetii taabaanni takka caajisni kun na waliin deemuu hin danda'u karaa jabaa si barbaachisa jennaan. Siifaanis dhibbatti karaa kee kana si wajjin deemuun hin dandeetteen walii galan. Dullattiin akkuma argaa jirtan makiinaasii oofi xayyib jetteeni dura deemaa jirti Khadiyyaan siifaaniin booda oofaa jirti makiinaa siifaaniin nama dadhabaadha kibraanii jechuun kibraaniidha guddattee siifaaniin meeshaa gurguruu eegalte gaama eenyu wajjin Khadiyyaa wajjin guyyaa takka Khadiyyaan meeshaa takkanitee deema magaalaa geessitteen irraafte eenyu Khadiyyaan waan isii qabatu siifaan numa eege raftee jirti siifaaniin meeshaa dhiifte arra meeshaa nam tokko hin bitanne siifaaniidhaan meeshaa fide Khadiyyaanis itti dhuftee akkana jechuun itti dubbatti michiyoo siifaan maa akkana duraanis itti namni akka keetiin wajjin dalagaa hin danda'u je'ee jetteen karaa silaa xariiqaa barsiisuu jetteeti. Siifaanii fi Khadiyyaan akkasumas guyyaa kaan walii galanii siifaanii irra dabartee fi Khadiyyaan cal jettee
meeshaa isii gurgurte seente Khadiyyaan meeshaa isii guutu gurgurte siifaaniin hattuudha asumaanuu maal yaaddee jirti namittiin tuni maallaqaa fi meeshaalee garaagaraa kan koofii asii keessas baaftutan kam godhuun qaba yaaddee jirti. Maalitti yaadda siifaan jetteen Khadiyyaan nama akka bina beekati qotanumaan jenneen isinis fuutee qotteen biyya kan. Oduu meeshaa gurguraa jiranii galgala kan oggaanii fi mana galanii meeshaa maallaqa garaagaras baafamu siifaan irraftee jirti garuu irrafne iyyaalti jalaanii xaqqasaa jirti jechaadha. Siifaaniin badduu dhagaa zulmiidha silaa'uu waan hin dalaganne nyaachuu barbaaddi. Rafte amma Khadiyyaanis siifaaniin ol kaatee hatte koofiyaa fi dahaba meeshaa isiin daleeddee dhufte guutumatti haddee jalaa kutteen jechaadha siifaaniin. Khadiyyaan oggoo lafaa ol kaatu dahaba maallaqaa michiyyoo siifaanii wani takka hin jirtu mana. Akkam akka taatuun eegate. Siifaanii nama gama magaalaa dhuftee maashaallah jireenya dhahaa kana irraa achi baharanii agartanii gammachuudhaan zanaafataa jette qarshii eenyuutiin qarshii Khadiyyaatiin waan isii qabatu haga dhumaan na waliin dari. Guyyaa kaanis hanga fulaala akkana miskiinaa facaasaa turte siifaaniin arjaadha maashaallah. Akkasitti maallaqni hundinuu irraa dhumate amma siifaaniin. Akkam seete siifaan waanuma qalooyitaa tana keessaa maallaqni maddu seete qalooyitaa keessaa qarshii as barbaadaa jirti qarshiin qalooyitaa keessaa dhabamte. Yaa subhaanallah qarshii gaddadoo itti dhabamte. Okay mee obsi qalooyitaa tana jaartiin san mata kaayyadheetiin laalaa jettee maallaqni kun akka dhufuufi akka hin dhumne. Kaayyadhumata siifaan. Okay akkuma argaa jirtan mata kaayyadhe ifirraa baasuudhaaf deemte amma qarshii irraa fitachuuf koofiyaan irraa bahuu didde subhaanallah itti dhintee jirte jechaadha. Mucjizaan asitti isii qabatte egaa waan isii qabate obboleessoo haqa namaa zulmii namatti yaadin obboleessoo xaasaan ati namaa safarte xaasuma saniin si deeffama. Maal yaaddee amma siifaaniin akka qalooyitaa ofirratti baaftu dhabdee baay'ee takka yaaddoo ittee taabbaanni biraa isee qabatee jechaadha. Maaliif sababni waan takka godhuu hin dandeenye qarshiis guutuuf fixattee miskiinoo ta'e ganda isaaniitirraa is fagaattee obboleessoo waan taatu wallaaltee amma gama isaa deemtee jaartii sanii deebuudhaaf oduu deemaa jirtu hoteela tokko dhuftee dalagaa argatte hoteela abbaa hoteela kana biraa walii galanii abbaan hoteelaatis kootu xayyiif dalagaa dhujeenii dalagaa nage oduma dalagaa jirtu warreen taa'uun nyaata dhiyeeffatanii nyaata siifaaniidhaaf fide taabbaana siifaaniin nama iffatu akkaanii guyyaa kaan oduma nyaatan deemtu gab jettee lafa buute boo siifaaniin ogga isii lafa buute namichinis ani akka kana hin danda'u qarshii teessiifiin kanaan narraa deemjeeni qarshiisii harka isiidhaa kaayeef qarshii isii hoggaanii fi isiin fudhattee siifaanii ari'ee ofirraa qarshii kanneen kotta siifaanii maal taate qalooyitaan isa deemte oduma deemaa jirtu karaa dadhabdee gidaara jala gateessee maal taate warra gidaara jala rafu taate jechaadha gidaara jala taa'u jirti kadhachaadha oduma taa'aa jirtu Khadiyyaan dhab jettee biraa dhabde Khadiyyaanis dhiifama jetteen siifaaniin dhiifama yaa Khadiyyaa sittiin dogoggorii qalooyitaa teetis fudhee qarshii si jalaa fudhadhee baay'ee takkan didi hunda seenee dhiifama naa godhe qalooyitaan irraa baasii firraa jetteen qalooyitaan natti dhintee jirti narraa baasii dhiifama sittiin dogoggorii badii qiyya beekeetiin siddafaa jira Khadiyyaan itti kofaltee ajaa'iba sirraa akkaan hin baafneen ajaa'iba jetteen sirraan baasu jetteen qalooyitaa tana abadan hagaa ati of sirreessitutti. Waan ati balleessite diliitee takka takkaan sitti himuuf likkii keetii qalooyitaa san sirraan baasu jetteen kadhattee yaabuu firaa dhiifama naa godhi jetteen Khadiyyaan dhiiftee biraa kutte qalooyitaan itti dhinte siifaaniin oduma deemaa jirtu dadhabde amma siifaaniin ta'abaan jechuudha yaa abuu amma siifaaniin oduma deemaa jirtu qalloona tortoree kan warri hoteelaa ofirraa facaasee argatte beelooytee jirti waan nyaattu dhabdee jirti siifaaniin nyaata duraanii san dhiisiga amma qalloona tortoraa kanas tartiibaan nyaachaa jirti hono irraa achi argaa jirtanii nyaata duraan haadhaaf abbaan sii mi'aawa isaanii dhiyeessan sun yaadattee jirti amma siifaaniin jettee yaaddooyte gandi isaanii bakka tanaa hin beektu amma tertee jirti siin. Amma siifaaniin rakkattee rakkoo baay'ee keessa dabartee oduma deemaa jirtu guyyaa kaanis karaa deemaa jirtu rakkattee siifaaniin yaaddoodhaan miskiinooytee akkayyuu taatee guyyaa kana roobni itti roobii akkaan qabbanooyte jechaadha siifaaniin asin roobni daadar keessee baradoo tana keessatti gab jettee lafa buuti siifaaniin asitti dadhabdee deemu karaa tokkollee deemuu hin dandeenye jechaadha. Odumas taa'aa jirtuuti gisee isiin ol kaatu hirriba keessaa eessattiif agartee gurbaa kana biratti of agarte gurbaan kun goota keessatti ibidda shidee fi rooba sanirraa oowwisaa jira jechaadha siifaanii. Siifaaniinis ol kaatee gurbaa kana gaafattee isaan afidennaa karaarraa si fide jeensii qabbana keessa ciisaa jiruun qabee si fide ani miskiina mana hin qabne karaarraan taa'aa jira jetteen. Siifaaniinis galatoomi thank you my brother jetteen. Asumarratti innis waa takka galatan angeelchi rabbii keetii galata himi jeen ani waa takka siin goone karaarraan si fide kun waajiba obboleettiin irraa qabduun si godhe jeen. Siifaanis akkana jechuudhaan himteef ani jireenya akkanaa keessa hin turre jetteen akkana jettee waa'ee haadhaaf abbaa siitirraa himteef gurbaan kunis waan je'eeni
dogoggora guddaa haadhaaf abbaa keetitti hojjettee jirta je'een. Gurbaan kun maqaan isaa Khaalid Jaama. Gaafa isiin xiqqoo siifaaniin akkanatti guddachaa turte abbaan sii akkana jaalachaa ture siifaanii. Takkittii tana waan qabaniif abbaan siitiif haati sii baay'ee takka jaalatan siifaan akkana kolkolaan guddatte obboleessoo itti himte. Waa'ee irra dabarte kana guutuu gaafa himtuuf siifaaniin baay'ee takka ofi gaddite. Obboleessiitis ni dogoggorte jeen Khaalideen. Ati akkana doluuf siifaan dogoggora guddaa daleete jeen. Akkasitti humaa takka yaadiin inshaallah haadhaaf abbaa keetii wal qunnamtaa jeen. Waliin dalayna jaanii gaafa lamada gama dalagaa fide siifaanii gurbaan Khaalideen dalagaa oduma dalagaa jiran waliin dadhabanii arra qarshii harkatanii abbaan hoteelaa itti dhufee qarshii kanneef. Qarshii egaa fudhatan isaan lamaanuu adda qooddatan waan arra dalagan inninis isiinis waan arra dalagan hoteela keessa bakka inni dalaguu geessee dalagisaa oolee jechaadhaarra. As edana bulanii oduma tatta'aa jiranii guyyaa kan siin deebisa ganta keessanitti garuu guyyaa lamadaa dilee kan akka hin deebineetteen qarshii dalagate tanaafuu yaaddawaa jirti isiin arra qarshii dalagadhe jettee yaaddawaa jirte qarshii itti dafqeetiin hangana fidadheettee arra qarshii barbeek namaa dalageef jechaadha. Okay, siifaaniin nama akkanaa turte oduma deemaa jiranii humaa takka yaadiin inshaallah haadhaaf abbaa keetiinis wal qunnamtaa lamada garuu dogoggora haadhaaf abbaa keetti balleessite kana ittiin balleessin jeen guyyaa kan obboleettii isaa tana fuudhee gama mana isaanii fidi hay Khaalidee manni keenya kun kana haa jetteen oduma isiin itti himtu itti qoblee alhamdulillah jeen Khaalideen duuba mana isaanii kana hoggaa dhuftu eenyu agarte Khadiyyaa mana kana dura jirti obboleessoo mana eenyu mana siifaan dura. Rifatti gaama siifaaniinis Khadiyyaa ati isaan as dhufteetteen itti qofaltee Khadiyyaanis ani duraanuu asumaan jira michiyoo qabaalkaa keessii mariyyoo fi takkaa'u caajisa taabaan kana sirraa kaasuuf siifaaniinis hedduu takkaan sitti balleesse narraa baasee kaloo taatanii jettee akkana naan Khadiyyaan sirraa hin baasaati jetteeni jinniidha illee nu kun walaal gaa Khadiyyaan eenyu jinniidha obboleessoo Khadiyyaan durumaanuu nama siifaan tana mokkoruu fi ifiifuu barnoota guddaa bakka tana keessa isinii jireetii yaada inshaallah siifaaniidhaan ani duraanis hojii kana akka ati taabaanaa fi daadarkaa dila kanaa fi dambii aadaa fi bakka daleedha kana sirraa garsiisuuf rakkoo dila kana si babaasee ani nama akkasiitii miti inshaallah sirraa hin baasa kalootaa arrabooda waan akkanatti deebiin jetteen. Okay, amma gaafa waan kana hattu hunda yaadattee gaafa haadhaaf baasiitiin loltu yaadattee siifaaniin baay'ee takka sheenoytee sheenaan akka malee isii qabe waan dabarsite kana hunda gaafa yaadattu gaafa asii qooftu kana hunda yaadattee baay'ee takka yaaddoytee tana hunda wanni si godheef akka ati jireenya mi'a haadhaaf baaqeetii beektuu fi jettee nama Khadiyyaan okay dhiifama narraa baasee kalootaa jetteen sirraa hin baasa arraboota ittiin deebiin jetteen baafte irraa kalootaa hoggaaf qabattu alhamdulillah jettee baay'ee takka hawwatte Khaalideenis itti hawwalle galatoomii jaanii nama isiidhaan isinis deemii haadhaaf baaqeetii galii arraboota waan akkana ittiin deebiin jetteen darkaa dhaamteef okay jetteen siifaaniin mataa qaqqabate amma mi'a haadhaaf abbaa argartee jirti siifaaniin okay jettee kotte maasalaaman addaan kutanii jiran hoggaa dhufan haadhaaf abbaa siitti dhufte siifaaniin akka malee qabattee itti maramte gaaboo amma gaa ollaan guutuun fidanii waliin maramanii akka malee jaalatanii siifaaniinis dogoggoratti balleessite dhiifama gaafatte haadhaaf abbaasii amma asirratti Khaalideenii fi abbaan siitis bahararra dalaguu eegalanii siifaaniinii fi haati isaatis manatti hafanii akka siifaaniinii fi Khaalideen kana booda waliin turanii wal fuudhan jechuudha. Eegasii booda mataanaa takkaa'u ilmaan lama lakkuu dhalanii akkasitti jireenya gammachuu jiraachaa turanii obboleessoo dhaamsiniin ani siif qabu asirratti dhaamsa maalitti yoo naan jettan kanaafuu dhaamsiniin ani siif dhaamu takkaa'u na si'aan diyyatanii reefu siin jee obboleessoo haadhaa fi abbaa kee abadan dogoggoratiin dalagi yoo isaan miskiinatanis miskiinummaa isaanii waliin qoodadu yoo isaan duniyaa irra jiraatanis jireenya bareedaa jiraachisi malee waan akkanaa itti yaadinee siin jaa obboleessoo haadhaa fi abbaan kee daa'iman diida dokumentii jiruu keetiiti kanaafuu obboleeyyan kiyya fiidiyoo kana irraa barumsa guddaa argattan jeetii yaada inshaallah dhiifamaa waliin yoo fiidiyoon kiyya isinitti lillaa'e godhuun dagatina sheerii fi koomentii yaada keessan barreessuun gama keessanii assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.